Television FIB Finfinnee Integrated Broadcast damee isaa isa jalqabaa United Arab Emirates biyyoota baagiddu galeessaatti banee jira. Walitti qabaan boordii FIB obbo Lammii Taayyee fi United Arab Emirates ambassador Itoophiyaa kan ta'an ambassador Suleiman Daddafoo yaada kennaniin lammiileen Itoophiyaa biyyicha jiranii fi godaansa seeraan alaa hir'isuu fi FIB TV'n hojii guddaa hojjechuu waan danda'uuf asitti banamuunsaa nu gammachiiseera jedhaniiru. Obbo Dachaasaa Maammoo Mazammar ilmi gooticha Maammoo Mazammaris gama isaaniin humni miidiyaan qabu guddaa waan ta'eef televizyiniin FIB asitti banamuunsaa lammiilee keenyaaf sagalee ta'uuf ni gargaara jedhanii jiru. Mubaarak Bashir akka ta'anitti qindeesseera. Finfinnee Integrated Broadcast erga banamee kaasee waggaa tokkoof walakkaa keessatti jaalala guddaa hawaasa irraa argachuun istiidiyoo isaa kan biyya keessaa irra darbuun United Arab Emirates magaalaa guddoo Dubai keessatti guyyaa har'aa istiidiyoo isaa banuun hojii jalqabsee jira. Sirna hojii jalqabsiisuu kana irratti kan argaman walitti qabaan boordii FIB obbo Lammii Taayyee akka jedhanitti uummanni Oromoo qabeenya guddaa of harkaa qabuu fi beekumsa isaatti fayyadamuun lammiilee keenya sababoota garagaraan gara Dubai dhufan gargaaruuf jedhan. Biyya kanatti FIB studio keenya asitti banuun kan barbaachiseef sababni guddaan uummanni keenya risoorsii gurguddaa harkaa qabaa, beektota hedduu of harkaa qabaa, hojii gurguddaa hojjechaa jira, hojjechuus ni danda'a. Kanaaf immoo miidiyaan isaan barbaachisa waan ta'eef biyya keenya ala baanee iddoo kanatti dhufuun immoo kan nu barbaachisee fi lammiilee keenya biyya kana sababa dinagdeetiin, sababa hawaasummaatiin, sababa siyaasaatiin kallattii adda addaatiin dhufanii biyya kana keessa jiraatanii haala ittiin bakka isaan jiranitti imbaasii keenya biyya kana jiru wajjin walii gallee waan biyya irratti ejjennoo tokko qabaannee walii wajjin hojjechuu akka dandeenyu maaltu biyya keessatti deemaa jira, maaltu biyya kanatti deemaa jira, risoorsii biyya keessa jiru, risoorsii biyya kana jiru walitti fiduudhaanii FIB'n qaqqabdummaasaa akka biyya kanatti babal'isu gochuu yaadameeti jechuudha. United Arab Emirates ambassador Itoophiyaa kan ta'an obbo Suleiman Daddafoo sirna hojii jalqabsiisuu kana irratti argamuun akka jedhanitti miidiyaan FIB gara biyya kanaa dhufuu isaaf hedduu kan gammadan ta'uu fi dhimmoota lammiilee Itoophiyaan wal qabatee ka'uu irratti miidiyaan kun hawaasa keessatti hubannoo ni uuma jennee abdanna jedhan. Itti dabaluun sababoota lammiileen Itoophiyaan hedduun biyyichatti hidhamaa turanii fi hidhamaa jiran irratti yaada isaanii nuuf qoodaniiru. Lammiiwwan makeenna isaantu of miidha. Isaantu of miidha. Yookaan karaa seera hin qabneen karaa seeraan alaatiin biyyaa bahanii as dhufanii warra seera hin qabne harkatti kufanii dallaalatu jira, dallaala baay'eetu jira. Dallaalli kunniin lammiiwwan kenneen akka meeshaatti gurgurataa itti taphataa rakkina keessa galchanii akkasitti jiraatan. Gariin ammootu karama seeraa qabeessaan dhufanii ka'anii karama seera qabeessaan qaxaramanii uduu hojjetan dallaalaan sobamanii bakka itti qaxaramanii hojjetan irraa baduudhaan seeraan ala ta'anii sadarkaa isaanii istaatasii isaanii balleessuudhaan seeraan alaan jiraachuuf dirqaman. Wayita seeraan ala jiraatan waan hojii hin arganneef harka dallaalaatti kufanii isaan ammallee dallaalli mana kaanii baasaa mana kaan seensaa bakka hojii tokko baasaa bakka hojii biraa seensisaa akkasitti itti taphata. Kana waan ta'eef lammiiwwan keenya hedduutti lakkaa'amantu rakkoo kana keessa ni jiran. Ka akka carraa ta'ee gara keenya dhufanii rakkina isaanii nutti himan haga dhumaatti deemnee rakkina isaanii hiiknaaf. Kun ammootu dallaalli akka nutti dhufan waan hin barbaanneef qabatanii achitti akkuma meeshaa kana walirraa fuudhaa walirraa walitti gurguraa akkasitti ofii itti fayyadamaa lammiiwwan keenya rakkoo keessa galchan. Keessummaa addaa sirna hojii jalqabsiisuu FIB kan turan ilma qabsaa'aa fi goota Oromoo kan ta'an obbo Dachaasaa Maammoo Mazammar akka jedhanitti namootni utuu biyya hin dhufinis ta'e erga biyya kana dhufanii wantoota isaan beekuu qaban irratti hubannoo uumuuf FIB waliin kan hojjetan ta'uu ibsaniiru.
ሀገርም ውስጥ ይሁን በዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ውስጥ። ስለዚህ ወደዚህ በተለያየ ስራ የሚመጡትን ኢትዮጵያውያኖች እዚሁ ባሉበት ሀገር ቲዮሪካሊ ሳይሆን ፕራክቲካሊ ትሬኒንግ እንሰጣቸው ይሄንን ሐሳብ እንቀባበላለን ማለት ነው ከኤፍአይቢ ጋር። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች የመጡበት ዓላማ ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ ኢንተግሬት አድርገው ራሳቸውን አትሊስት የቴክኖሎጂን ትውውቅ አድርገው ቢገቡ ወደ ሀገራቸው ለነሱም ተጠቃሚ ናቸው፣ እኛም በስራው ሳቲስፋይ እንሆናለን። ሌሎች ኮንሰልቲንግ ቴክኖሎጂ ኢንተግሬሽን ሰርቪስ በጣም ብዙ ስራ ነው የምንሰራው። እነዚህ ስራዎች በሙሉ ከኤፍአይቢ ጋር ኤፍአይቢ ስለሚያስፈልገን እኛም ስለምናስፈልገው የጎን ለጎን የሁለትዮሽ ስራ ከዩናይትድ አረብ ኤሚሬትም ከኢትዮጵያ ውስጥም አብረን እንሰራለን ብለን እንገምታለን። ከኑማኒስ ኤፍአይቢን የሮ ዲዮቲ ሰገንታ ኢሳ ስቱዲዮ ዱባይ ኢራ ታምሳሱ ኒ ጀልቀባ ጀዳሜ ጅራ